Harka fuunii kabajamoo hordoftoota chaanaalii keenyaa baga nagaadhaan deebitanii dhuftanaan shimeedhaa deebi'ee dhufee jira. Chaanaaliin kun immoo isa lammaffaadha. Chaanaalii kiyya lammaffaadha. Subscribe gootanii namoonni na hordoftan thank you very much. Kan birootis koottaa subscribe godhaa. Mata dureewwan sadi qabadhee dhufeetiin jira. Mata dureewwan ajandaawwan toopikiiwwan keenya kan har'aa jechuudha kabajamtoota namoota yeroo ammaa kana biyya alaarraa dhuftan yookiin immoo torbii dhufu keessa yookiin immoo ji'ootatti aanan keessa biyya alaarraa galtan isin ilaallata hundi keessanuu hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Ajandaawwan kiyya sadeen jechuudha kabajamtoota jalqaba irratti namoonni yeroo ammaa kana biyya alaarraa gara Itoophiyaa dhufan waraqaa PCR yookiin qorannoo vaayirasii koronaa agarsiisu vaayirasicha bilisa ta'uusaa agarsiisu jechuudha qabatanii dhufuu qabu. Yoo qabatanii dhufin maal gochuu qabu isinitti hima. Birrii hangam qabatanii dhufuu danda'u, birriin akkam qabamaa jira ammoo hin danda'ama sochoosuun kan jettanii na gaafattanillee isinitti hima jechuudha. Gama biraatiin immoo meeshaalee akkamii osoo qabannee dhufne yookiin immoo osoo qabannee dhufuu baanne gaariidha jettaa kana nutti namoonni naan jettan guyyaarraa kana gama feesbuuktiin barreessaan oolee. Okay guys, har'a video kanarratti isinitti hima jechuudha. Please subscribe dagattanii jirtu subscribe godhaa like godhaa. Okay gara ajandaa keenyatti isin dabarsa. Vaayirasiin koronaa erga addunyaa keenya keessatti mul'ate as namoonni biyya tokkorraa karaa biyya birootitti balali'uu yoo barbaadan waraqaa qabachuu qabu vaayirasicha bilisa ta'uu isaanii kan agarsiisu. Waraqaan kunis yookiin qorannoon kunis qorannoo PCR jedhama jechuudha. Kana ni beektu armaan duras viidiyoo baay'ee irratti hojjennee jirra. Waraqaa kana qabataniiti ammallee dhufuu kan qabdan yoo hin fidatin guyyaa torbaaf ni turtu jechuudha. Ammallee waraqaa kana kan daganne isa qabaatan malees amma balali'uu isiniif hin eeyyaman natti fakkaata. Yoo hin qabaatin garuu guyyaa torba isin tursiisu. Kuni gaafii keessan irratti kan hundaa'edha jechuudha viidiyoon. Kanaafuu kunoo isinii deebiseetiin jira guyyaa torba turtu yoo waraqaa kana hin qabaatin jechuudha. Gama biraatiin yoo qabaatan garuu gara mana keessanii deemtu. Birrii hangam qabatanii dhufuu dandeessu. Warri birrii qabatanii dhuftan birrii kaashidhaan qabatanii dhuftan birrii qabatanii dhufuu qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti finnee yoo dhufne nu wayyamoo biyyuma jirrutti sharafannee yoo galle nu wayyaa jettaniiti kan gaafattan jechuudha. Yeroo ammaa kana birrii qabatanii dhufuun dhoorgadha. Walumaa galatti odeeffannoo kana qabaachuu qabdu jechuudha. Duraanoo maaliif dhoorgame? Duraan garee adda bilisa baasa uummattoota Tigraay isaan juuntaa jedhaman santu mallaqa biyya kana saamee oliif gadi sochoosaa ture jechuudha. Isaan maqaa nama adda addaatiin yookiin karaalee adda addaatiin mallaqa akka hin sochoosneef sababa isaanii dhoorgame jechuudha. Sababa isaanii mallaqni akka barbaadanitti oliif gadi sochoosuun dhoorgame jechuudha. Amma gareen sun hin jiru bittinnaa'ee jira. Kuuwwan to'annaa seeraa jala oolanii jiru. Kuuwwan immoo waan hundumaa quba qabdu jechuudha. Sababa isaaniiti jechuudha. Seerri sun kan bahee ture jechuudha. Gama biraatiin immoo mallaqni jijjiiramee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mallaqa isin alaa fiddanii yoo dhuftan yeroo ammaa kanatti namni isin harkatti qabu hin jiru. Gaayis namni mallaqa baay'ee isinillee hin qabdan beekamaadha. Namni mallaqa baay'ee qabus baatee deemus hin barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 10,000 yoo harkatti qabatan yookiin doolaara 20,000 yoo harkatti qabatan yookiin riyaala kanaa ol ta'e yookiin dirhaamii kanaa ol ta'e yoo harkatti qabatan kana caalan qabatan 20,000 caala namni hin qabatu baay'inaan jechuudha. Qarshii hanganaa kana yoo qabatanii dhuftan namni isinirraa fuudhu hin jiru. Mallaqa qabatanii magaalaa Finfinnee keessa fakkeenyaaf doolaara harkatti qabatanii magaalaa Finfinnee keessa socho'uu fakkeenyaaf ifaan ifatti isinis akkan ol baastanii hattuunillee isin hata waan ta'eef namnillee isin hordofa miidhaa isin dhaga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ol baastanii akkan godhaa hin deemtan akka birrii Itoophiyaa hin mul'isan jechuudha. Haa ta'u malee osoo mallaqa isin harkatti doolaarri mul'ate yookiin riyaalli isin harkatti mul'ate eessaa fiddee jedhamtanii gaafatamuu dandeessu. Biyya akkana hojjedheetiin rakkina hin qabu jechuudha. Sanbooda gadhiifamtu jechuudha. Garuu namni mallaqa nama harkatti naannessaa jiru hin jiru. Kan dhoorgame karaa gabaa gurraachaatiin sharafachuudha. Karaa seeraan ala ta'een mallaqa kana sochoosuudha malee mallaqa miti qabatanii deemuu miti qabatanii socho'uu miti kan dhoorgame jechuudha. Gaayis kana beekuu qabdu sodaarraa bilisa ta'uu qabdu jechuudha. Kanaafuu mallaqa keessan fidadhaatii koottaa yoo barbaadan. Gama biraatiin achitti sharafachuu wayyamoo fiddanii dhufuu isiniif wayya. Kana isintu beekaa jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarri torban darbe 54 ture, 53 ture jedhamaa jira, 55 illee ture jedhamaa jira. Anis gabaasitiin ture jechuudha. Odeeffannoo gabaa gurraacha irraa argadhes kan baankittis gabaasatiin ture jechuudha.
Har'a garuu doolaarri gadi bu'ee jira. Fakkeenyaaf doolaarri amma tibba kana gadi bu'aati kan jiru jechuudha. Karaa baankiitiin osoo hin ta'in karaa gabaa gurraachaatiin gadi bu'aa jira. Sababa mataa isaa qabaachuu danda'a. Sababa ifa hin taane qabaachuu danda'a. Yookiin daldaltoonni yeroo ammaa kanatti sosocho'aa jiran jira ta'uu danda'a. Garuu daldaltoonni yeroo doolaara barbaadanitti karaa gabaa gurraachaatiin baay'inaan ni bitu. Baankiin doolaara gahaa hin kennuuf waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaafuu Itoophiyaatti sharafu wayya moo achitti sharafu wayya? Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kan namni doolaara baay'inaan barbaadu hin jiru yookiin barbaadamullee gatii isaa gadi buusaniiti kan bitan jechuudha. Okay, 50 faadhaan bitaa yeroo jechuudha. Akka 55 sanii miti 49 illee jedhamaa jira jechuudha. Kanaafuu haala qilleensaatu murteessaadha. Haala yerootitu murteessaadha. Dubaay keessatti namoonni fakkeenyaaf meeshaalee Dubaay irraa waan fidaniif achitti isinirraa bituu danda'u. Birrii illee dabalanii bituu danda'u. Yoo achitti kan dabalu ta'e achitti bareeda. Yoo asitti kan dabalu ta'e asitti bareeda. Karuu maallaqa keessan immoo seef karaan ta'e jechuun karaa baankitii karaan fayya qabeessa naga qabeessa ta'ee fi amansiisaa ta'e karaa baankitii maallaqa keessan sochoosudha. Kuuwwan immoo waan adda addaatiif isin saaxiluu danda'a, isin rakkisuu danda'a. Ni beektu jechuudha. Warri Beeruut irraa maallaqa fa'aa ergitan immoo maallaqa boonasii waan kafaltantu jira karaa black marketiitiin yeroo gara biyyaatti ergattan jechuudha. Wanti sun biyya biroo keessan jiru garuu isin bira ni jira. I don't know sababa isaa naaf hin galle yeroo biroo bal'inaaf viidiyoon irratti hojjedhee dhufa. Kana jechuudha. Gama meeshaattiin isin dabarsamee meeshaalee alaa fiddanii dhufuu hin qabne jedhee yeroo baay'ee isinitti hima. Televezyiinii fidadhee dhufu, firiijii fidadhee dhufu, stoovii fidadhee dhufu, maashina laawundarii yookiin maashina waa itti miiccan fidadhee dhufu jettanii na gaafattu. Itoophiyaan ni jira nama jedhutu jira jechuudha. Meeshaan hundumtuu meeshaan biyya alaatti ergitan sun Itoophiyaa keessa ni jira. Meeshaaleen Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf magaalaa isin jirtan yookiin magaalaa isin itti galtan san jiraachuu dhabuu mala magaalaa Finfinnee ni jira, Adaamaa ni jira, Mojoo, Duukaam, magaalaawwan giddu galeessaa kana magaalaawwan babbareedaa gurguddaa kanneen ni jira jechuudha. Garuu Itoophiyaa ni jira yoo jettan baadiyyaa magaalaa xiqqoo baadiyyaa wayii keessa ni jira yoo jettan hin ta'u jechuudha. Okay, Itoophiyaa keessa ni jira, Itoophiyaa keessa ni jira. Garuu achirraa ani ni jira isiniin jedhee galtanii asitti yoo dhabdan akkumachuu hin qabdan jechuudha. Meeshaaleen kunniin hundumtuu ni jiranii. Televezyiinis fiddanii dhufuun qabdan, firiijis, istoovii garaagaraatis akkasuma maashina wayin wanna godhan kana jechuudha. Maashina uffataan miiccan kanaa fi ooviniiwwan garagaraa, maashina daabboo, maashina keekii kanneen fiddanii dhufuun qabdan ba'aadha. Saayiziin isaanii gurguddaadha. Kaargoon isin kafalchiisa. Kaargoon irraa immoo gaafa as dhufe immoo konkolaataan baasii addaa isin kafalchiisa. Haga ganda jiraattanii haga magaalaa jiraattaniitti baasii konkolaataa kafaltuu, humna namaa ittiin sochootanii ni kafaltuu, baasii hedduuf saaxilamtu jechuudha. Qaraxni immoo isin mudate taanaan qaraxni gatii ittiin bitanii ol isinitti dhufuu danda'a. Kanaafuu televezyiinis yoo bituu barbaadan fakkeenyaaf namoonni tokko tokko meeshaaleen biyya alaa orjinaala kan Itoophiyaa orjinaala miti kan jedhan ni jiru jechuudha. Okay, kana wanti hubachuu qabdan Itoophiyaan meeshaalee kanneen hin oomishtu. Istaandaardii biyya saniitiin seenaa istaandaardii Itoophiyaa kan jedhu immoo ni jira kunillee jechuudha. Garuu meeshaalee biraandiin tokko ta'e moodeeliin isaa tokko ta'e kwaalitiin isaa tokko ta'etu jira jechuudha. Meeshaaleen kunniin fakkeenyaaf LG TV yookiin Samsungidha. TV babbareedaa kan jedhaman jechuudha. LG, Samsung, Sony hundumtuu ni jira jechuudha. Meeshaalee kwaalitii ta'an ni jiru. Itoophiyaa keessatti televezyiina ta'eef qofa hin argatan. Fakkeenyaaf televezyiinni Itoophiyaa keessa akka jiru hundi keessanuu ni beektu. Fakkeenyaaf biyya alaa yookiin Dubaay irratti fakkeenyaaf televezyiinii isin bituu barbaadan abbaa inchii 100 yoo ta'e yookiin abbaa inchii 80 90 yoo ta'e Itoophiyaa keessatti televezyiinii achiisan dhabuu dandeessu yookiin ajajaan dhufa jechuudha. Televezyiinii akkasiisuun jechuudha. Garuu isin namoonni baay'een jechuudha televezyiinota akkasiitii miti kan fiddanii. Televezyiinii isin fiddan abbaa inchii 43 42 32 kanneen jechuudha. Abbaa inchii 50 yoo ta'e biyya alaarraa fiduun baay'ee riiskii guddaadha. Itoophiyaa keessatti bituutu irra isiniif gaariidha jechuudha. Hanga inchii 70 akkas Itoophiyaa keessatti ajaja malee ni jira jechuudha. Meeshaan dhiyaatee ni jira jechuudha. Kwaalitiin isaanii fakkeenya meeshaalee akka Samsung, LG fa'aa yoo bittan baay'ee guddiidha. Garuu televezyiinonni biraan jiru. Inchiin isaanii wal qixxee ta'ee gatiin isaanii baay'ee kan gadi bu'u jechuudha. Televezyiinonni illee badaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf ana meeshaalee elektirooniksii kana hubannoo baay'een qaba waan ta'eef daldala elektirooniksiitiin ture waan ta'eef jechuudha. Meeshaaleen garaagarummaa guddaa osoo hin qabaatiin biraandii gurguratu jechuudha. Biraandii jechuun maqaa isaaniitu gurgurama jechuudha. Samsung jedhee yoo irratti maxxane namni hin bita salphumatti. LG jedhamee yoo irratti maxxanfame namni ni bita waan ta'eef maqaa isaanii gurguratu jechuudha. Fakkeenyaaf buutikii deemtanii yookiin suuqii kophee deemtanii kophee Nike jedhu, Puma jedhu yookiin kophee biraa jechuudha. Maqaan isaa biraand yoo ta'e
maqaan yookiin loogoon achirra jiru biraandii beekamaa yoo ta'e isinis yoo bittan isin gammachiisa godhatanillee namoonni godhatanillee yoo deemanii itti gammadu jechuudha maqaatu gurgurame jechuudha oomishni tokko erga beekame kaampaaniin tokko erga beekame booda maqaan isaa sun gatii baasa biraandii jechuun akkas jechuudha gatii maqaati kan isin kafalaa jirtan baay'inaan garuu televezyiinii isin kan argitan waluma qixxeedha jechuudha baay'ee garaagarummaan qabanii akka biyya keenyaatti garaagarummaan jiraatus jechuudha garaagarummaa baay'ee barbaachisaa ta'e miti kan jiru hanga birrii baastanii san hin ga'u jechuudha garaagarummaan televezyiinota lamaan jidduu jiru jechuudha abbaa inji 43 kunillee akkasuma kalariin kanaatis kan kanaatis bareedaadha sagaleen kan kanaatis bareedaadha ciminni isaaniillee akkasuma jechuudha garuu kuni gabaarratti hin beekamu jechuudha fakkeenyaaf gabaarratti baay'een beekamu Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een itti fayyadamaa jiraachuu danda'u homaa jalaan taane hin gubatu hin ho'u elektirikii baay'ee hin lakkaa'u kana jechuudha filaattidha bareedaadha garuu garuu Samsungii yoo ta'e immoo maqummaan kun irra jiraatiif gatiin isaanii dabala jechuudha waan akkanaatis addaan baasanii beekuun dirqama ta'a isinitti dheeresseen jiranatti fakkaata meeshaalee akkanaa gurguddaa ta'an kanneen baatanii dhufuu osoo baatanii jechuun osoo fiddanii dhufuu dhiistanii natti tolaa gorsa kiyya jechuudha garuu isin murtii keessan immoo isintu beeka waan ta'eef kiyyas gurratti qabadhaati murtii keessan immoo itti fayyadama. Turtii keessaniif galatooma viidiyoo birootii walitti deebinaa waan baay'een isinitti himee jedheeti yaada.